Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jedha jechuudha. Egaa jiini kuni ji'a kabajamaa ji'a Ramadaanaati. Baga barakaan irraa ji'a baranaa kanaan isin ga'e kan baranaa irraa immoo kan barakaatintiinis isin haa ga'u nu haa ga'u isiniin jedha jechuudha. Kanatti aansuudhaan viidiyoo gabaabduu takka qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Video tana keessatti immoo appi tokko appi ajaa'ibaa fidee isin dhufe application jechuudha. Software mobayila jechuudha. In appiin kuni application ajaa'ibaati. Suuraa keenya kan nu jalaa badee yeroo dheeraa ture. Akkasuma ka amma daqiiqa ammaa kanatti nu jalaa badee fi walumaa galatti suuraa fi video mobayila keenya keessa tasa nu jalaa badee. Tokkichi osoo nafne ka turellee ka ammaallee ka amma daqiiqa ammaa kanatti nu jalaa badellee walitti qabee nu fida jechuudha. Suuraan tokko osoo nafni guutumaan guutuu waliin guree nu fida jechuudha. Kanaaf application kan ajaa'iba jettanii argitan jechuudha. Kanaaf mee isa kanallee akkamitti akka hojjetuu fi haala kamiin akka hojjetuu danda'u hunda isaa isin agarsiisaa na hordoftan jechuudha. Akkasuma immoo namoonni YouTube chaanaalii keenya haaraa taatan osoo gara hojiitti hin seenne share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa hordoftoota teenya egaa kunoo asiin dhufee jira jechuudha. Egaa namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan osoo gara hojiitti hin seenne laayikii fi subscribe gochuudhaan akka eegaltan isin gaafanna jechuudha. Gama hojiitti yoo seenne immoo applicationii kana maqaan isaa Dampstar jedhama. Egaa bakkeen irraa argachuu dandeettan Play Store keessa seentanii achirraa download godhachuu hin dandeessanii. Akkasuma immoo linkii isaatis as jala isiniif kaayaa achirraayis bilaashatti buufachuu dandeessan. Egaa appiin kun kan maallaqaan bitamuu fi akkanumatti Play Store irraa download godhamu jira jechuudha. Kanaaf linkii jala kan isiniif kaa'u kan maallaqaan bitame. Kanaaf isa osoo download godhattanii baay'ee tokko bareeda. Maaliif waan hundaan vershinii isaa guutamaadha waan ta'eef jechuudha. Waan kun hin qabnes of keessaa qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jechuudha warri appii wanti irraa buufachuu barbaadan immoo Play Store irraa buufachuu barbaadan immoo Play Store keessa seentanii jechuudha. Dampstar jettanii gama gubbaatti irratti barreessitan jechuudha. Kunoo Dampstar jettanii barreessitan gubbaa irratti kunoo isiniif dhufa inni jechuudha. Kan magariisa qabu kana jechuudha. Kanaaf erga buuftanii booda an dura buusa jira waan ta'eef isin immoo ni buuftan jechuudha. Ani dura buusa jira waan ta'eef saniif jechuudha. Sana booda kunoo erga bu'ee booda haala argitan kanaan kunoo haala bakka tanatti argitan kanaan kunoo isa kana jechuudha. Dampstar magariisa kana jechuudha. Erga buufne booda maal goonaa on goonaa sana booda yeroo bannee open goonu kunoo haala kanaan nu dhufa jechuudha. Haala kanaan akka nu dhufa jechuudha. San booda maal goonaa gama gad aanu kanarra kunoo dhuma gara gad aanu kanarratti jechuudha. Gama gad aanu kanarratti deep star ta'etu deep scan ta'ettana isii tana scan goona jechuudha. Gama gad aanu jalarratti jechuudha. Isii tana deep scan ta'ettana scan goona jechuudha. Kunoo gama gad aanu kanarratti jechuudha. San booda scan godhaa jira jechuudha. Amma scan godhaa jira jechuudha. Amma image jedha, video jedha, gama gubbaa kanarratti audio jedha. Isin galee amma maal jedharee scaanii hanganumatti daqiiqaa muraasa keessatti kunoo suuraawwan hedduu ol guuree jira baasee jira jechuudha. Isin galee amma large jedha, medium fi icon jedha. Akkasuma mootu taayimii muraasa keessatti akkuma jiruun suurota hedduu guuree fidee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf suuraa yookaan imeejii 778 naaf fidee jira. Akkasuma viidiyoo 48 naaf fidee jira. Audio sagalee jechuudha 27 naaf fidee jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati ilaala. Kanaaf jechuudha kan barbaanne waan nu jalaa bade hunda as keessa argachuu hin dandeenya. Amma kunoo ani kan ani hin beekne kan ani quban qabne kan dagadhe hunda guuree naaf fide jechuudha as keessatti jechuudha. Kun hundi isaa suuraadha ni bana jechuudha booda. Argaa jirtanii suuraadha kun hundi isaa as keessa jiran jechuudha. Suuraa 778 yeroo takkatti guuree naaf fide jechuudha. Suuraadha kun hundi isaa suuraadha kunoo. Kan ani hin argine kun hundi isaa ka ture laada kan dagadhe guutumaan guutuu jechuudha. Viidiyoon Facebook fi wantoota adda addaa irraa bu'an hundi isaa as keessa jira jechuudha. Viidiyoo 48 as keessa jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Akkasuma immoo sagaleewwan audio kunoo kan ani balleessee irraa dagadhe hunda kata sana jalaa badellee yoo jiraate as keessa argadhe jechuudha. Kanaaf jechuudha suuraan keenya suuraan isin jalaa bade tokko isin jalaa badee nafu jechuudha.
Kanaaf appilikeeshiniin kun appilikeeshinii ajaa'ibaati. Yoo akka carraa ta'ee suuraan keessan isin jalaa badee yookaan immoo viidiyoon isin jalaa haqame daqiiqaa san keessatti yeroo muraasa sa'aatii san keessatti deeffachuu dandeessan. Akkasuma kan isin jalaa badee akka yaadannootti ilaaltan kan isin jalaa badee mobayila irraa isin jalaa badee kan isin qopheeffatanii yookaan osoo edit godhaa jiraattan isin jalaa haqame yoo jiraate asumaan kanumaan haala salphaa ta'etti deeffachuu dandeessan jechuudha. Bakka kanatti immoo wanti irraanfatamuu hin qabne ni jira jechuudha. Faayiliiwwan keenya ka asirra jiru kanneen yeroo daawunlood godhannu yookaan yeroo asirraa buufannutti jechuudha. Yeroo takka qubaan jechuudha asumarratti akkaataan itti buufnu irratti gadi fe'amna jechuudha. Haala kanaan akkatti irratti gadi fe'amna. Yeroo irratti gadi fe'amnu maark ta'a jechuudha. Mallattootu irratti ba'a. San booda suurawwan asirra jiran keessaa barbaannu jechuudha. Irra deemnee akkatti maark goona jechuudha. Irratti tuqaa yookaan mallattoo kan irratti goona jechuudha. Keessa deemnee kan barbaannu. Haala kanaan sana booda erga akkanatti goone booda suurawwan barbaannu erga asirraa walitti qabanne booda maal goonaa gama gubbaa san irra jechuudha. Gama dhaanu kunoo bakka tana jechuudha. Ina kunoo bakka tana achi dha'ineetiin isiisan jechuudha. Isiisan gadi qabna gadi tuqina jechuudha. Isiisan san booda kutee jira seenee jira jechuudha. Suurawwan keenya suurawwan amma asirraa tuqa kun hundi isaatu seenee jira jechuudha. Egaa wantoota asirraa buufanne kana suuraa viidiyoo fi audio asirraa buufanne kana faayiliiwwan asirraa restore goonee deeffanne yookaan baakaap godhanne kanneen bakkeen irraa argachuu dandeenyu asirraa miti. Amma asirraa buufadhu jedheen agarsiisaa jira malee kan wanti bu'een jiru jechuudha. Kun guutumattuu hanga silaa qilleensumarra jira akkuma badeetti jira. Kuni amma kan buufachuu barbaadde kami jedhee si agarsiisaa jira amma. Kanaaf erga maark goonee itti fe'amnee haala kanaan kunoo itti gaffe'amnee restore goonee booda maal goonaa bakkeen faayilicha kana irraa daawunlood godhanne kan irraa buufanne kana argannu as keessaa baana jechuudha. Guutumattuu as keessaa ni baana. As keessaa erga baane booda faayil maanajerii keenya keessa seenne jechuudha. Faayil maanajerii keenya keessa seenne kunoo as laalla jechuudha. Foon stooreejii keessa seenne faayil maanajerii keessan keessa daampistaar kan jedhu barbaadan jechuudha. Baakaappii isaa kunoo ani daampistaariin kunoo daampistaariin kiyya as jira jechuudha. Kunoo agartanii san booda isuma keessa jira kunoo faayiliin kiyya kadeeffadhe jechuudha. Kunoo haaluma argaa jirtan kanaan kunni warra ammuma tana kunoo isin biratti baakaappii godheedha kunoo. Kunoo isaan kanneen agartanii hundi isaatu jechuudha. Kanaaf jechuudha haala kanaan haala salphaa ta'e kanaan suurawwan keessanii fi viidiyoowwan keessan kan isin jalaa badee ture appilikeeshinii kanaan haala salphaatti argachuu ni dandeessan jechuudha. Deeffachuu ni dandeessan. Kanaaf appilikeeshinii kanatti fayyadamaa appii ajaa'ibaati isin jechuu barbaadeeti. Ani ofii kiyyaa itti fayyadamee waan argeef kanaaf isinillee akka itti fayyadamtan isiniif fide jechuudha. Akkana xumuree jira tanuma isin agarsiisuuf viidiyoo gabaabduu waan taateef yeroo biraa mootuu viidiyoo bareedaa qabadhee isiniif dhufa. Namoonni haaraa taatan yuutuubii keenyaaf warri haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii akka taatan isin gaafanna jechuudha. Taanitti xumuree jira nagaa naaf taatanii nagaa naaf jiraadhaa.